Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota keenya OI birraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu kana kan isinitti himu an Muhammad Abdusalaam. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaay keessatti guyyaa har'aa Sadaasa 17 qeerroo Abdusalaam Abdii Aammee badii takka maletti humna addaa Oromiyaatiin ajjeefamuu maddeen keenya bilbilaan OI bitti himan. OI birraan si bilbilu jira. Mee akkuma reefu si gaafa dhiisanti dhawamuu dargaggoo Oromoo arraanta magaalaa Wadaay dhawame san gandannitti dhawamee fi waraanni mootummaa sababa maaliitii akka dhawametti wal duraa duubaa yaada keenyaa ibsi. Wanni inni sadhaan mormii ijoolleen gootee jechuudha. Jo'aanis Jo'aasamu qaba hidhaayis bahuu qaba. Namoonni Oromoo Oromiyaa keessatti walitti kabajamu qaba. Inni Oromoo kabajamu qaba akka jiru garuu gandi inni itti dhaame ganda yookaan yaa'e buufata fayyaa balaa kamaa kaa'u Wadaay jala bakka ganda yookaatti rasaasa nama afuriitu dheechu isuma sanuu waraana abbaa afuriitu jala dhiigee abbaa afiran tokko qoma keessa dhee tokko qoma keessa dhee tokko akka keessa dhee tokko miidha keessa dhee achumatti lubbuun keessaa baate amma reekka isaanii kun jiran inni dhalataa qobbooti jiraataa Wadaay amata meeqa fuudhee jiraa jechuudha nama akkasiiti illee. Wanni dhaanis akkuma uummanni Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf dubbatatti dhaame malee wanni biraa hin jiru. Humni isa lolchees humna addaa magaalaa Wadaay. Tole mee amma guutumaan guutti magaalaa Wadaay maal keessa akka jirtu mee nuuf himi. Magaalaa Wadaay keessa yeroodhaaf jechuudha dalagaan dhaabbattee nama hundee haasinu magaalaa keessa nama mana gaggalchanii makiinaa olii gaddeemuu yookaan sababaa saniitiin ati haala jiru yaaddee isaadha. Wadaay ta'uu dhiyoo bakka amma yoo biyya biraa himatte malee Wadaay ijoollee Wadaay taatee bakka biraa jiraachuu dandeessu. Wadaay irratti ni hidhamta dhibeeffamta namoota meeqa manaa guuranii maqaa shaniitiin ni jiran Wadaay keessa haalli jiru akkana biyyee waan namaa himanii miti namni burjaajii sagalee jira. Tole mee hayyee dhaamsa qabdu uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatiifis dhaammadhu. Namni keenya biyya alaatiif biyya keessaa hundinuu akka Oromiyaa takkatti irratti ija takkaan qalbii takkaan afaan tokkoon ilaalchi tokkoon as deebi'ee xiyyeeffannaa isaanii wal hubachuu wal dhagahuu cinaa dhaabbachuu irratti ajabaan ja'a sanuma. Tole guddaa galatoomii inti sakkoo aybitti haala isin keessa ertan deebisnee isin gaafanna. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa ganda Ibrahim Bakar keessatti badii takka maletti waraanni mootummaa dargaggoo Oromoo rasaasatti dhukaasuun ajjeesan. Baleen oduu kana Daraartuu Shaamii waan giddeeffatte qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa ganda Ibrahim Bakar keessatti badii takka maletti waraanni mootummaa dargaggoo Oromoo tokko itti dhukaasuudhaan akka miidhe namni nuti bilbilaan dubbisne waa ibitti himan. Akka namni kun nutti himatti dargaggoon kun nama nagaa hojii isaa hojjechaa jiru ta'ullee hima. Kana malees namni nuti bilbilaan dubbisne kun akkana jechuu yoo dubbatu namni dhohame kun halkan keessa kan dhohame ta'ullee hima. Badii tokko osoo hin qabaatinitti osoo hojii isaatiif ooyiruu keessatti hojjechaa jiru halkan keessa rasaasni itti dhukaafame halkan guutuu ooyiruu keessa bulee ganama arkanii achi namni fuudhee gara mana yaalaa geessan ammaaf haalli fayyaa isaa yaaddeessaa ta'ullee dubbata. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaan tanaa godina Harargee Bahaa dirree xayyaaraa kana keessatti haalli jiru hedduu ulfaataa ta'ullee himan. Sababa tokkoon maletti dargaggoota waliin taa'aa jiru mana itti cabsanii fuudhanii mana hidhaa Hararitti hidhan. Abbaan ilmaan kiyya maal balleessan jee dura dhaabbannaan manguddoo umrii waggaa 60 uleen tumanii akka malee akka miidhaan akka irra geessisanillee himan. Artisti Michuu Seenaa torban lama dura godina Harargee Bahaa gaara mul'ata aanaa Gorawaatti hidhamuun isaan
akka IB'tti isiniif dhiyeessinee turre haala inni keessa jiru nama achi jiru irraa qindeeffannee isiniif dhiyeessinee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Daraartuu Shaamee. Artistii Michuu Seenaa torbaan lamaan dura godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa mana hidhaanaa Gurawaatti qabamee hidhamuu akka IB'tti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aatiis haala inni keessa jiru hubachuudhaan nama dhimma artistii Michuu Seenaa itti dhiyeenyaan beeku tokko IB'n bilbilaan dubbisee jira. Akka namni nuti bilbilaan dubbisne kun nutti himetti akkana jechuun dubbate yeroo ammaan tana artistuu Michuu Seenaa iddoo itti hidhamee jiru kana nama firaa kan nyaataa fi dhugaatii guyyaa guyyaatti geessuuf waan hin qabneef akka malee rakkachaa jiraachuu dubbata. Kana malees artistiin kun erga waraana mootummaatiin qabamee hidhame irraa eegalee osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hafuu dubbata. Walumaa galatti haalli amma inni keessa jiru ammaaf rakkoo hamaa qabaachuu baatullee kanaan booda maaltu akka ta'u hin beekamu. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirutti artistii kana cinaa dhaabbachuu akka qabullee jechuun dhaamsasaa dhaammateeti jira. Haleellaa hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatiitti raawwataniin lakkoofsi namoota du'anii 40 gaheera. Dabalata oduu kanaatiif leellisaa sabaa waan qindeeffate qaba. Haleellaan hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatiitti raawwataniin lakkoofsi namoota du'anii 40 gaheeti jira. Guyyaa sanbata duraa sadaasa 14 bara 2020 ture hidhattoonni konkolaataa fe'umsaa ummataa godina Matakkal aanaa Bulaan irraa gara aanaa Dibaatiitti imalaa ture ganda Giidoo jedhamu keessatti dhaabsisuun imaltoota irratti dhukaasa kan banan. Dhukaasa hidhattoota kanaan imaltoonni harki caalaan bakkichatti yeroo ajjeefaman kaan immoo dhaabbilee fayyaa erga gahaniin booda du'an. Humni nageenyaa kallattii biraatiin naannoo Yaampiitti opereeshinii osoo jiru konkolaataan nagaan imalaa ture haleellaan kan irratti qaqqabe. Humnoota nageenyaa keenyaas akkuma odeeffannoo isa qaqqabeen gara addichaatti imaluun lubbuu namoota hambisuuf tumsaa ture. Haa ta'u malee gochichi nagaa ganamaa waan raawwateef namoota hedduu dhabneerra jechuun hoogganaan biiroo ijaarsaa fi nageenyaa fi tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas BBC'tti himan. Jiraataan aanaa Dibaatii yaaddoo nageenyaa qaban irraa ka'uun maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan kanneen du'an namoota nagaa ta'uu dubbatu. Ummata nagaa ummata hidhatee miti nama dhukkubsatee mana yaalaa deemee deebi'aa kan miidhaman kun irratti qaqqabsiifame jechuudhaan waa'ee namoota ajjeefamanii BBC'tti himan. Taatee aanaa Dibaatii kana hordofuun tarkaanfiin humnootiin nageenyaa fudhatan hidhattoonni 20 ol ajjeefamuu obbo Gaashuu Dugaas dubbataniiti jiru. Matakkal godinaalee naannoo Beenishaangul Gumuz qabu 3 keessaa isa tokkoof sabaaf sablammoonni garaagaraa keessa jiraatanidha. Haa ta'u malee haleellaan qaamolee hidhataniin irra deddeebi'uu mudata. Yaaddoo nageenya ummatoota godinichaa akka hammaatu taasiseera. Jiraataan aanaa Dibaatii maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan ummatni biyyachaa jiru sodaa keessa jira. Bahee hojjechuuf miti bahee maatii isaa ilaalee deebi'uuf illee baay'ee sodaachaa jira jechuudhaan yaaddoo qaban himatu. Sababa kanaan nageenya irra deddeebiin mudatuun fulbaanaa bara 2020 irraa eegalee komaandi poostiin nageenyaa ji'oota 3 turu godina Matakkal labsamee ture. Kana malees ji'umsa fulbaanaa kana keessa hoogganaa biiroo ijaarsa nageenyaa fi tasgabbii komishinera itti aanaa poolisii aanichaa dabalatee hooggantoonni godina Matakkalii fi aanaalee garaagaraa aangoo irraa kaafamuun ibsaniiti jiru. Haleellaan hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti qaqqabsiisan himatamaa turuus eenyummaan hidhamtoota kanneenii ifatti yeroo dubbatamu hin mul'atu. Jiraattonni aanaa Dibaatii BBC'n haasofsiisee gareen hidhattootaa kun adda bilisa baasaa uummata Tigraay ABO't waliin hidhata akka qabu himu. Jiraataa naannichaa BBC'n maqaa isaanii akka hin eeramne gaafatan gareen kun kaayyoon mataa isaa kan qindaa'e waan qabu miti. Waanuma achi wajjin walitti hidhatee amma fakkeenyaaf dubartootaa fi daa'imman dhumuu kan ta'e jedhamee jeequmsaaf kaa'eedha malee waan bu'aa biraatiif ta'e miti jechuun waraana naannoo Tigraay wajjin adeemaa jiru wal qabsiisuu. Gama biraatiin humnootiin farra nageenyaa TPLF ijaaree balleessaaf ergatu haleellaa kana raawwate jechuun himatu.
hoogganaan biiroo fi ijaarsaa fi nageenyaa fi tasgabbii obbo Gaashuu Dugaas dabalataan qaamni haleellaa godinicha Matakkal duuba jiru dhaaba siyaasaa sochii dimokiraatawaa uummata gumuus jechuudhaan BBCtti himan. Dhaabni siyaasaa kan bara 2006 boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beekamtii argatee filannoo biyyaa keessatti bara 2007 irratti himatee akka turen aangawaan kun himu. Filannoon akka hin mo'amnee fi akka hin hoogganne ni beeku. Kana ka'umsa gochuudhaan ABOt waliin michoomuun hanga Maqalee deemanii durgoo fudhachuu fi gorsa fudhachuu ajandaa isaanii biyya jeequu jechuudhaan himatu. Kallattiin ergamni kan kennameef ABOt irraa namoonni kun namoota kana dura hooggansarra turanidha. Dargaggoota ijaaruun hanga Maqaleetti geessuun gorsa fudhachuun ergama kan raawwachaa akka jiran ifaadha jedha. Namoonni muraasni shakkamanii to'annoo aangoota dhaaba ABOt irraa maallaqni akka argameef ta'uu mirkaneeffachuu isaanii himu. Dabalataan gareen hidhamtoota haleellaa Matakkal duuba jiran aangoota ABOt gidduu hidhatni jiraachuu obbo Gaashuu Dugaas dubbatu. Haa ta'u malee ajjeechaan iddoowwan biyyattii garaagaraatti raawwatamaniif mootummaan dhaaba ABOt irratti qabus dhaabichi himatan kunneen irraa deddeebiin ni morma. Lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman lola mootummaan federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiruun baqatanii gara Suudaanitti ce'an keessaa walakkaa ol kan ta'an daa'imman ta'uu UNHCR hime. Baleen oduu kanaanis Daraartuu Shaamii waan giddeeffatte qabdi. Lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman lola mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru baqatanii gara Suudaanitti ce'an keessaa walakkaa ol kan ta'an daa'ima ta'uu UNHCR beeksise. Suudaanitti qindeessaa deeggarsaa yeroo balaa UNHCR kan ta'an Jens Haseman naannoo daangaa Itoophiyaa karaa Tigraayin jiru bakka Kasaalaa jedhamtutti argamu haala baqattoonni Itoophiyaa kanneen itti jiran ilaaluu isaanii BBCtti himan. Lakkoofsi namoota daangaa ce'uun gara Suudaanitti baqachaa jiranii haalaan dabalaa akka jiru kan himan. Amma namoonni 3,000 ol ta'an Suudaanitti baqataniiru ja'a. Lakkoofsi kun guyyaa guyyaan dabalaa jira. Kaleessa qofa namoonni haareenii 2,300 ta'an as gahaniiru jechuunis dubbate. Kaleessa duraas kan haaraan dhufan 5,000 ol jechuudhaanis aangaan UNHCR kun hime. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen karaa sadiin gara Suudaan dhufaa akka jiranii fi naannoo Kasaalaa fi Hamadaatti jedhamtutti simatamaa akka jiranillee himan. Naannoleen lamaan kanarraa lafa gara kibbaatti fagaattee argamtus akkasuma namoonni daangaa ce'an baqachaa jiran jiraachuusaa himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ergaa gabaabaa Tiwiitarii gubbaatti guyyaa kaleessaa waa'ee namoota lola baqatanii daangaa ce'an irratti maxxansee lammiileen keenya deebisuuf qophiidha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya biyyoota ollaatti baqatan simatee deebisee hawaasaa wajjin makuuf qophii ta'uu himan. Namoota nagaa baqatan kanaaf qabeenyi isaan eeganii deeggarsi namoomaa karaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka qaqqabu gochuufis yeroo deebi'ettis nageenya isaaniif wabii kennuuf jecha UNHCR naannoo Hamadeetti jedhamutti buufata baqattoota 100 lakkaa'amaniif gahuu danda'u kan qabu akka tureef amma baqattoonni achitti argaman humnaa ol ta'uu isaaniirraa kan ka'e magaalaa xiqqoo Hamadeetti jedhamtutti da'oo argatanii kan jala bulaa jiran jechuun uummanni naannichaa arjaa ta'uu isaaniitiin baqattoota Itoophiyaa kanaaf waan qabu hiraa jira jechuun dubbate. Hooggantoonni naannichaas lafa baqattoonni kun irra qubatan mijeessuun gargaaraa akka jiranis dubbatan. Qindeessaa yeroo balaa UNHCR damee Suudaanii kun naannoo daangaatti baqattoota Itoophiyaa yeroo dubbisanitti lolli naannoo isaanii keessatti adeemaa jirurraa kan ka'e sodaa guddaa keessa jiraachuu hubachuu himan. Namoonni garii an dubbise miidhaa fi waraana guddoo keessaa baqatanii akka dhufannatti himaniiru. Kan jaan bakka amma jiran kanattillee sodaa waan qabnuuf sagalee ofirratti eegaa asitti homaa hin taanu jedhan gaafatu jedhan. Guyyaa guyyaan kumaan kan lakkaa'aman gara kanatti baqachaa waan jiraniif deeggarsi barbaachisu kennamutti hanqina jira jechuudhaanis sadarkaa idila addunyaattis ta'e dhaabbilee Suudaan keessa jiran irraa deeggarsa walitti qabaa akka jiran himan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan haalli Itoophiyaa keessaa karaa nagaan akka furamu gaafatan. Dabalata oduu kanaatiif akkanatti aanutu isiniif qindeessina. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan haalli Itoophiyaa keessaa karaa nagaan akka furamu gaafatan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu
Uhuru Kenyaattaan lolli Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan akka furamu waamicha dhiyeessan. Pirezidaantiin Uhuru Kenyaattaan masaraa isaaniitti jiila ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnonin durfamu simachuun yeroo marii gaggeessan dubbatan. Pirezidaantiin Uhuru walitti bu'iinsa biyyattii keessatti uumame karaa nagaan fala barbaaduun muddama uumame goolabuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Itoophiyaa fi Keeniyaan nagaa fi tasgabbiin naannicha walitti hidhuun qooda qabaachaa akka turan eeruun lola kanatti humna guutuun akka hin seenne akeekkachiisan. Uhuruun lolli mootummaan federaalaa fi TPLF gaggeessaa jiran kun gumaacha lammiileen Itoophiyaa guddina biyyattii keessatti qaban laaffisaa, kanaafuu lola qabbaneessaa jedhan. Pirezidaantiin Uhuru Kenyaattaan gartuu lachuu gargaarsa namoomaaf dursa kennuun gargaarsi akka hawaasa naannoo qaqqabuuf daandii hundayyuu banaa akka godhan waamicha dhiyeessan. Uhuruun dhaamsa kana kan dabarsan wiixata galgala wayita jiila Itoophiyaa waliin masaraa isaaniitti mari'atan ture. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin ergaa addaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad pirezidaantii Uhuru Kenyaaf dhiyeessuun haala siyaasaa fi nageenya Itoophiyaa keessa jiru irrattis hubannaa gabaabaa kennaniiru. Daawwannaa kana irratti jiilli obbo Dammaqaa Mokonnin dursan ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti barreessituu dhaabbii Waynishet Taaddasaa fi Keeniyaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Mallas Alam of keessaa qaba. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin Yugaandatti akkasumas daawwannaa taasisanii pirezidaantii Yoweri Museveniin waliin dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti mari'ataniiru. Yoweri Museveniin marichaan booda waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan furamuu akka qabu tiwiitarii isaanii irratti erga barreessanii deebisanii haqaniiru. Haa ta'u malee maaliif akka haqan wanti barame hin jiru. Dabalataan Dammaqaa Mokonnin Yugaandaa galuun jaarsummaa Yoweri Museveniin TPLF waliin araara buusuuf jedhamuun miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Dubbii himaan koree labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraay irratti darbee ambaasaadara Ridwaan Hussein ammoo TPLF waliin araarri gaggeeffamu hin jiru jedhan. Inuma obbo Dammaqaa Mokonnin kan gara Yugaandaatti imalaniif dhimma kana waliin wal hin qabatu jedhan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa opereeshinii heera biyyattii kabachiisuun gaggeessaa jiran jedhu hanga yakkamtoota seeratti dhiyeessu hin dhaabbatu jechuun irra deddeebiin ibsaa ture. Erga 3 bara 2020 humni poolisii addaa TPLF amanamu buufata raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa Itoophiyaa rukute jedhame waraanni gara lameen gidduutti gaggeeffamu itti fufee jira. Namootni hedduun akka ajjeefaman maddeen odeeffannoo himaa jiru. Deeggarsa nyaataa fi yaalaa bakkeewwan barbaachisanitti dhiyeessuufis dhaabbileen gargaarsa namoomaa taasisan akka rakkataa turan himuun gareen lamaan hulaa banaa akka godhaniif gaafachaa turan. Duula weerara homaa awwaannisaa gammoojjii dhaabsisuuf taasifameen naannoo Somaaliyaa irraa kan hafe naannolee kaan mara keessatti milkaa'uu isaa ministeerri qonnaa beeksise. Bal'een oduu kanaatiif Naziifa Abbaa Machaa. Duula weerara homaa awwaannisa gammoojjii dhaabsisuuf taasifameen naannoo Sumaalee irraa kan hafe naannolee kaan mara keessatti milkaa'uu isaa ministeerri qonnaa beeksisee jira. Sochii kana tumsuufis biyyoota garaagaraa irraa deeggarsi taasifamaa fi akka jiru kan hime ibsa ministeera dhiheenya kana mootummaa Israa'el deeggarsa diroonota keemikaalaa bifa 27 fi tumsa ogeessota leenjisuu kennuu isheen dubbata. Tole egaa daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan raawwata hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.